akkam jirtu fayyaa keessanii har'as itti aansuudhaan artificial intelligence afaan oromootiin chapter 2 qabannee isinii dhiyaanneerra nu hordofaa isiniin jenna. Akka samatti ture duratti chapter 1 irra ilaalaa turre artificial intelligence maali, konseptiin isaa maali, faayidaan isaa maali kan jedhu hordofaa turre. Har'a immoo intelligent agentiin maalidha isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Intelligent agents maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Intelligent akka gaafaturatti immoo intelligent jechuun maal jechuudha? It is the power of thinking. Agent jechuun immoo it is a systems haala sisteemiin ittiin hojjetamu jechuudha. So as intelligent agent yoo jenne the ability of system to calculate reasons, perceive relations and analyze learn from experience. Dandeettii muuxannoo irraa barachuu, data story ta'e irraa retrieve information from memory irraa retrieve gochuu, solve problems rakkoo furuu, comprehend complex ideas yaadota complexii ta'an furuu, use natural language fluently akkuma ilma namaa kan afaan namoota danda'u, classify and generalize and adapt new stations. Stationii haaraa adda baasuu, summarize gochuu fi adapt gochuu danda'u qaban jechuudha intelligent agent yoo jennu. Intelligent agent systems that perceive its environment. Waan environment of perceive godhu akkuma ilmi namaa kun environment of interact godhu kan intelligent agent illee gaaf jennu agentii akka ilma namaatitti sisteema ta'e ooldamoo maashina ta'e akka ilma namaatitti akti gochuu danda'u waan ta'eef maal ta'uu qaba? Perceive environment running from it. Akkuma ilma namaa muuxannoo ta'uu danda'a. Environment irraa waa baratu system illee intelligent agent illee system irraa baratu. Interact with it is intelligently. Environment ofii waliin intelligently interact gochuu qaba jechuudha. Intelligent are divided into two broad categories. Software agent fi guddaa lama qotamaa software agent fi physical agent jennee qoonnaa jechuudha. Software agent yoo jennu set of programs that are designed to do particular tasks. Software itti rabbaafamuu jechuudha. Agentii tokko ooldamu maashiin akka namaatti dalagu yookaan akka namaatti jaaduu danda'u tokko develop gochuu soft program barreessuun kun software agent jedhama jechuudha. For example, software agent is search engines. Search engine fakkeenyaaf Google irratti search gochuuf kan fayyadamu to search the world wide web and provide information about request subject one requesting Google irratti retrieve kan godhu jechuudha. Software agentoota jechuudha. Kabiraammoo physical agent. Physical agent is liqabamanii robot programming system that can be used to perform variety of tasks. Actionii ilma namaa sosochiidhaan wantoota hojjetamu physical agent jennaan jechuudha. Maashinoota qulqulleessituu manaa robotii and be used to routines jobs such as assembling, welding and painting manoota qalamii dibuu fi wantoota garaagaraa raawwatu ni gara physical agent jennaan. Some organizations use mobile robots that routes mobile robot fayyadamu delivery jobs such as distributing mails or correspondence to different roles. Mobile online shopping and distribute gochuu irratti jechuudha. Inni biraa immoo types of intelligence. Type of intelligence gosa hedduutti qoonnee ilaalla. Inni jira linguistic intelligence jenna. Linguistic intelligence gaaf jennu the ability to speak, recognize and use mechanisms of phonology, speak sounds, syntax and semantics. Dandeettii dubbachuu, recognize gochuu fi use mechanism phonology, package, soundii, speechii, haala ittiin sirban, syntax or semantics. Yoo syntax jennu ruulii, isa grammarii, haala language itti fayyadamu. Yoo semantics jennu immoo hiikaa jechoota saniinii haala ittiin fayyadamu. Fakkeenyaaf narratorship fi oratorship jenna. Inni biraa immoo intelligence type musical intelligence. The ability to create, communicate with and understanding made of sound, understanding pitch and rhythms. Waan akka gidhimii barreessuu, walaloo, sirba kanneen barreessuun immoo dandeettii kana qabaachuun musical intelligence jennaa jechuudha. Inni biraa immoo logical mathematical intelligence. The ability to use and understand relations in the absence of action or objects. Understand complex and abstract data is mathematician like scientist for conclusion analyze gochuudhaaf jechuudha. Warroota dandeettii relationship absence of understanding complex ideas. This is logical mathematical intelligence.
Inni biraa immoo spatial intelligence. Spatial intelligence kan jennu the ability to perceive visual or spatial information change and recreate visual image without focus the objects construct 3D image and map readers waan akka maappii dubbisuu fakkeenyaaf automotive kaaridhaa maappiirra fiizisistii astiroonaantii waan akka altiraasaawundii kanneen jechuudha spatial intelligence dandeettii jennaan jechuudha. Inni biraa immoo body kinetic intelligence jenna. Body kinetic intelligence gaafa jennu immoo ability to complete or part of the body to solve problems. Kinetic problem body kinetic sosochii qaama namaatiif waan tokko sirreessuuf solve gochuuf fakkeenyaaf fashion products, controls over finds and coarse motor skills and manipulate the objects, players, dancers haala sochii qaama namaa maaliif kan nama dandeessu akka ilmi namaatti daansii ta'uu tapha garaagaraa danda'u ta'etti roobootiin ordamuu maashiniillee sosochii dandeettii sosochii sanii taa'oonna gochuu danda'u qabanii jechuudha. Inni biraa immoo intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence is the ability to distinguish among one's own feeling, intention and motivations. Intentionii nama tokkoo hubachuu danda'u, feelingii akkana ilaalle akka ilmi namaa kun intentionii namaa, feelingii namaa aaree jira, mufatee jira, motivationii namaa laalu kana immoo maashiniin ordammoo intelligent agentiin hubachuu qabaa jechuudha. Interpersonal egaa jenna the ability to recognize and make distinction among other people's feeling, beliefs and intentions. Like mass interviewers kanneen qabataa jechuudha. Ani biraa immoo what's intelligence composed of? The intelligence is intelligible, it is composed of reasoning, yaaduu danda'u, learning, barachuu, problem solving, rakkoo garaagaraa furuu, perceptions, logistic intelligence. When we say kan ilaalla, reasoning gaafa jennu it is the set of processes that enable us to provide basis for judgment. Waan murteessuuf judge gochuu, make decisions, marii gaggeessu, and prediction. Saniin booda marii gaggeessin immoo prediction kaa'uu danda'u tilmaamuu jechuudha. There are broadly two types. Another thing is learning. It is the activity of gaining knowledge or skills by studying, practicing being taught, or experiencing something. Akkuma barachuu, studying, taught, and experience something. Learning is the awareness of subjects of study. Barnoota barachuu jechuudha. The ability of learning is possessed by humans, some animals. Namootaan baratamuu danda'anii, bineeldotaan, AI enabled system, AI amma waan intelligence system kan jennu jechuudha. Learning is categorized as auditory learnings. Gosoota learning kan auditory learning kan jedhu it is learning by listening and hearing. Barnoota dhagahuu fi listening fi hearingidhaan for example studying students listening to record audios lectures hearing for the audio isaanii dhageeffachuudhaan hearing immoo episodic learning kan jennu to learn by remembering sequence of events that one has witnessed or experienced. This is linear order. Kun maalidha? Sequence of events haala eventii wayii uumamuun experience irraa waan barannudha jechuudha episodic learning. Motor learning kan jennu it is learning by precise movement of muscles. For example, picking objects, writing, haala ittiin amma barreessuu daa'ima ta'anii amma yeroo barnoota eegamu harki keenya barreessuu hin danda'u. Masilii sochii masiliitiin kan motor learning jedhama jechuudha. Another thing is observational learning. To learn by watching and imitating others. Laaluuf irraa kan hubannu jedha. Child tries to learn by mimicking her parent. Maatii ofii irraa laaluun baratu jechuudha. Kan inni biraa immoo perceptual learning. Perceptual learning it is learning to recognize stimuli that one has seen before. Waan dura argine wayii addaan baasuu danda'u. For example, identifying and classifying objects and situations. Objectii wayii waan dura argine hin beekne gaaf tokko nu mul'atee wanti kun kana jedhanii nuhan isaanii booda perceptual learning gooneera jechuudha ilaaluudhaan. Inni biraa immoo relational learning. It involves learning to differentiate among various stimuli on the basis of relational properties. There is an absolute problem. For example, adding a little less
salt at the time of cooking potatoes. That come up is salty last time. When cooked is adding say tablespoon of salt. Muyama fakkeenya relational learning waan dalagnurraa baran fakkeenyaaf waxii gaaf shiroo gaaf dalagnu dokkee or shiroo gaaf dalagnu soogidda itti daballu maaliif gaaf bira itti daballee irra dha'uu danda'a. Isaan irraa relational learning barannaa jechuudha. Relational learning yoom hagamitti goonu irradha hanqata jedhu kan inni garrama relational learning jedhan yaal jechuudha. Inni biraa immoo spatial learning. Spatial learning gaaf jedhu learning through visual stimuli such as images, colors and maps. Fakkii bifootaa fi maappii garaagaraa addaan baafachuuf. For example, kan jedhamu a person can create roadmap in mind before actually following the route. Gaaf gara kallattii karaa bahu daandii ta'uu maappii sammuu isaa keessatti uumaa jechuudha. Inni biraa immoo problem solving components of intelligent agenting jechuudha. Is a process in which one perceives and tries to arrive at a desired solution for present situation. Rakkoo tokko irraa ta'ee rakkoo san furuuf solution isaanii develop by taking some paths which is blocked by known or unknown hurdles. Also decision making barbaachisaa problem solve which process of selecting best suitable alternative for multiple alternatives to reach the desired goal available. Fakkeenyaaf kallattii karaa lama yookaan karaa magaalaa tokko geessuuf karaa lama yookaan filannu taate karaa lamaanuu kan geessu ta'e garuu maal goona alternative filannaa jechuudha. Goal isaan gahu perception in the process of acquiring, interpreting, selecting and organizing sensory informations. Perception faana fuunfachuu, ijaan laaluu, sensii gochuu kunniin maal ta'a perception jedhama. Perception person sensing in humans. Perception is aided by sensory organs in the domains of AI. Put the data acquired by sensors together in meaningful manner. Meaningfully data ta'een jechuudha. Haala computerized ta'een waan sensii godhatan meaningful. And linguistics intelligence. It is one ability to use, comprehend, speak, write, verbal, and write language. It is interpersonal communication. Inni biraa immoo agents and environments. Agentii fi akkuma namnii fi environmentii waliin interaaktii qabu kan agentii fi environmentii interaaktii walii qaba jechuudha. Agent gaaf jennu anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon the environment. Waan akkamuu jechuudha. Waan naannoo fi perceive gochuu fi sensorii or through sensorii ta'uu danda'a. Acting akkuma ilmi namaa maali environmentii ofii waliin harkaan aktii gochuu danda'a, funyaaniin fuunfachuu danda'a, ijaan sensii gochuu arguu danda'a. Haaluma sanii ajendi gaaf jennu anything through actuators and effectors. Agent is involved through sensors and effectors. Gaaf ilma namaatiif fudhanne environmentii ofii namni sensorii fi maali ijaa gurraa kan funyaaniin sensii godha qaama kaan immoo aktii godha leg hand kan hin aktii godha. Leegzaatti immoo agentii gaaf fudhatamu through sensors environment perceive godhanii effectorootaan immoo aktii godhanii jechuudha. Kun amma diizaayiniin kun environmentiin jira perceives. They are perceiving from the agents perceiving from their environment. Perceived irraa kallattii argitu perceived receive godhaa jechuudha using sensors. Actionii immoo using effectors. They do actions on its environment. Environment ofirratti actionii dalagaa jechuudha. A human agent. Kan human agent godhan eyes, ears, organs for sensors. Hands, legs, vocal tract and so on for actuators jechuudha. Robotic agent must have cameras and infrared range finders for sensors and various for actuators. Maali camera jechuudha kan infrared range fi camera as sensories. Haalan ijaa faaya fi gurra fayyadamnu sanitti kaameraa fi infrared range fayyadamna sensiidhaaf jechuudha. Motoroota immoo for actuatorii fayyadamanii jechuudha. Software agent immoo receive keystrokes, file contents and new package sensors input and act on environment by display on the screen. Fakkeenyaaf kompiitara sisteema gaaf dalagu kiiboordiidhaan inputii kenninaa waan outputii nu barbaanne immoo screen irratti display nu godhaa jechuudha. Writing files, sending network packet kanneen jechuudha. Terminologies in agents. Terminologiota agent keessa barbaachisanii immoo perceives.
agent perceptual inputs perceived again agent perceptual inputs one agent perceptual input for the environment perceived sequence that the complete history of everything the agent has perceived to environment or is the agent perceive environment of your record still go to behavior of agent in it is the action that agent perform after any given sequence of precepts in the drama agent function money maps any given persistent to an actions. F time show of X agent programs runs on physical architecture produce of agent master architecture plus programming ta'a jechuudha. Ani sensory design dura jechuudha. Another thing is chapter 1 irra ilaalaa turre acting of intelligent agents. To approach of acting ilaalla for approach of acting saniin keessa maal ilaalla rationality ilaalla jechuudha. An agent should strive to do the right thing one thing sirrii ta'e qofa based on what is perceived and the action it can perform. Maalidha one thing sirrii ta'e qofa dalagaa maalirratti hundaa'e perceive environment irraa godhee fi action inni perform irratti hundaa'e jechuudha. The right action is the one that will cause the agent to be more successful. Right action wanti jennu inni dalagaan action sirriidhaan hojjennu immoo agentii most successfully waan goolii inni barbaade saniif kan geessu jechuudha. Performance measure kan jennu immoo an objective criterion for success agent behavior. Agentiin tokko successiidha jechuun maaltu jedhama performance measure barbaachisaadha jechuudha. Examples performance measures of vacuum cleaner agent could be amount of fakkeenyaaf yoo fudhan performance measure vacuum cleaner mana tokko qulqulleessitu roobootii ta'ee tokko performance isaa maalirraa hundaa'e could be amount of dirty clean that bakka xuraa'e qulqulleessu dandeettii qulqulleessu amount of time taken mana san qulqulleessu sa'aatii inni itti fudhatuu fi amount of electricity consumed humna ifaa haga inni fudhatuu fi amount of noise generated sagalee jeequ humna sagalee inni kennu immoo hundi yaadunaa jechuudha. Fakkeenya yoo ka jeequ ta'e electricity humna ol consume yoo kan godhu ta'e performance measure isaa gabbu'aadha bu'aan qabu jechuudha. Inni duraanii rational agents. For each possible perceived sequence, rationality should be select expected maximize this performance measure. Gaaf rational jenni kun maximize performance jennu kan akka inni dabalu godha jechuudha. Given the evidence provided by perception whatever built-in knowledge agent has. Agent can perform in order to modify future precepts. Agentiin perform godhan modify future precepts so as to obtain useful information gathering and exploration jechuudha. An agent is autonomous if it is behaved by its own experience. Gaaf agent is autonomous kan jennu immoo behavior isaa determining experience ofii irratti with ability and adapt gochuu dandeettii learning fi adapt gochuu yoo qabaate agent is autonomous jennaan jechuudha. What is rational at any given point depends on PS. Rationality amma maalirra PSG P mali performance measures E environment actuator na sensor performance measure kakda environment indamo environment naannoon agentii sun irratti action dalagu actuator indamo maal fayyada sensory no and framework dha jechuudha. Inni kan ilaalaa performance measure akkuma dura jenna performance define degree of success of agent. Degree of success jechuun haala inni goolii ofii san bira ga'uuf dandeettii qabu jechuudha. Environment is surrounding of agent at every instant. Iddoo kamittuu waan agenticha naanna'ee jiru with the time of if the agent is set in the motions. Timeidhaan jijjiiramuu danda'a yoo mooshinii keessa jiraate sochii keessa jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf roobootaa vehicles makiinota roobootii ta'an yoo ilaalle iddoo socho'uu danda'a. Haala iddoo isaan ammoo environmentiin isaanii jijjiiramuu danda'a jechuudha. Knowledge asirra environment what an agent only knows about environment. Knowledge gaafa jennu environment agentii kun waan environment isaanii already maal beeku dursee wanti inni beeku jechuudha. Actuators generate actions. Action generate jechuun the action that agent can perform back to the environment. Environment receiving precepts. Receiving precepts gaafa jennu immoo gaafa actuator jennu
Gommaa fakkeenya makiinaa yoo ta'e gommaa mootora ta'uu danda'a sochiidhaaf waan akshinii itti fayyadamu. Seensitiviitii gaafa dandeenyu riimoot kaameraa amma daandii kamii akka ta'e kan ilaalu riimootii riifiraajeet kanneen jechuudha. Perceptions everything that agent has perceived so far concerning current sceneries environments. Example fakkeenya fudhan considers designing automated taxi driver. Automated taxi driver tokko automated taxi driver yoo jennu makiinaa ofiin socho'uu danda'u taxi driver jechuudha miti ta'u jechuudha. Performance measure isaa maaliin measure goona akka jedhu laata. Seefii ta'uu qaba. Fast ta'uu qaba. Jarjara leegaalii ta'uu qaba. Comfortable trips maximum profit ta'uu qaba. Environmentiin isaa environmentiin makiinaa kana karaa daandii traffic pedestrians customers pedestrian travel warroota tiraafikii mallattoolee karaarra jiran customers warroota makiinicha yaabbatan fa'a jechuudha. Actuatoriin hoo artificial legs gommaa isaa hands speakers kunniin actuatorii ta'a jechuudha. Seensariin immoo cameras GPS engine sensors na recorder or microphone ta'a. Goaliin immoo driving safe from source to destination point ta'a jechuudha. This is peace ka jennuun kanneen jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo isa fakkeenya lammaffaa irratti immoo isa kana medical diagnosis system gaafa fudhan performance measure isaa maali? Healthy patient dhibamaa beeraa bilisa ta'e uumuu minimize costs gatii gad bu'aa ta'e velocities environment isaa immoo patientiin jira hospitaalli jira staff hospitaala keessatti warroota dalagan jechuudha. In actuatoriin immoo display questions tests question tests gaaf doktoriin gaafatu sisteematu gaafata jechuudha. Display question test maal dhibamtee dhufte gaafii jiru si gootaa jechuudha. Diagnosis treatments referrals and sensor demo keyboard of symptoms itti galchuudha. Findings patient answers like this kanneen jechuudha. Inni biraa immoo properties of task environments task environment property garaagaraa qabanii tokko maaliin dura fully observable versus partially observable. Fully observable or partially observable gaaf jennu when an agent sensor is capable to sense or access complete of state an agent. Agentiin qaama guutuu environment guutuu ilaaluu yoo ka danda'an ta'e each point in time yeroo tokkochatti ilaaluu ka danda'an ta'e fully observable jennaa jedha. It is said to be fully observable as it is partially observable. Gaaf guutuu isaa environment ofii guutuu arguu hin dandeenye agendichi partially observable jennaan jechuudha. Maintaining fully observable environment is easy. Fully observable kun maintain gochuu baay'isa. There is no need to keep track of history of the surrounding. History waan darbe environmentiin darbe waan jirreef nama dhibu jechuudha keep gochuu. Environmentii fuulduratti illee mooshinii environmentii isaa waan hin jijjiiramne keep gochuun salphaadha. An environment is called observable when the agent has no sensors in all environments. Environmentii guutumaan guutuutti yoo kan hin mul'anne ta'e unobservable or partially observable environment jennaani jechuudha. Example chase gabatee daamaa board is fully observable so are the points of moves. Kunaaf chase daamaa beektu daamaan immoo full partiin isaa hundinuu guutumaan guutuutti mul'ata jechuudha. Inni lammaffaa immoo full partially observable driving. The environment is partially observable because what's around the corner is not known. Fakkeenyaaf asii karaa yoo deemu makiinaa yoo deemu muluun daandii muluu arguu hin danda'u. Tiraafikiin jiraachuu danda'a. Gooddi karaan zabiraan jiraachuu kanneen waan jiruuf it is not fully observable or partially observable jedhamu jechuudha. Itti aanee immoo deterministic versus stochastic jenna. When a uniqueness in the agent current state completely determines the next state of the agent, the environment is supposed to be deterministic. When uniqueness in the agent completely determines the next state of the agent. Inni amma irra jiru kuni current state itti aanuuf Goka determine godhu ka'e environment deterministic ta'a jechuudha. Complete determine amma inni jiru kan itti aanuuf yookaan waan jiru determine godha. Fakkeenyaaf daamaa yoo taphan
Steppiin jalqaba deemu steppii itti nu deemnuuf effektii qabaa jechuudha. Determine godhu amma yoo kana deemu yoo kam godheenyaan kam gadhee jiru jechuudha. Kanaaf maal jedhaa deterministikiidha. Stochastic environment is randomly in nature which is not unique and cannot be completely determined the agent by the agent determine gochuu hin dandeenyu. Maaliif full observability ta'uu dhabuu danda'anii determine gochuu hin dandeenyu waan dhufuuf jechuudha. For example, chasing there will be only few possible moves for a coins at the current state and these moves can be determined. Beekamaadha. Kamtu akka socho'u jechuudha. Garam akka socho'uu fi kam akka socho'u beekama. Self-drive car immoo actions of self car are not unique. It varies time to time. Yeroo yerootti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Property biraa immoo maali? Episodic versus sequentials. Episodic is environment where each state is independent of each other. The actions on the state has nothing to do with the next state. Independent of each other gaafa ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf the agent answers to questions and answers another question so on. Support both agent answers to questions and answers to another question so on. Such each question's answers is a single episode set. Episode kan jedhu independent yoo ta'an jechuudha. The sequential environment is environment where the next state is dependent on the current actions. So agent current action can change all the feature of state of the environment. Playing tennis is perfect example where player observes opponents shoot the takes action. Fakkeenyaaf sequentially kan jedhu tenisii gaafa ta'an paartiin gamaa yoo jiran yoo inni achiin hin deebisne deebii inni achiin nu deebisu irratti hunda'a jechuudha. Episodikiin immoo deebii san irratti ansarii san irratti hundaa'u jechuudha. Ifanatti fakkaata. Itti aanee immoo static versus dynamic dha. If the can change itself while an agent is deliberating, then such environment is called dynamic environment. Else it is called static environment. Environmentiin jijjiiramaa yoo adeemu ta'e maal ta'a? It's called dynamic environment. Easily because agent does not need to continue looking at the whole while deciding for an actions. However, for dynamic environment, agent need to keep looking at the world at its actions. Is example of taxi driving, examples of dynamic environment, whereas crossword puzzles are examples of static environment. Discrete versus continuous. If environments there are finite number of precepts and actions that can be performed within finite number of action precepts wantoonni garagaraa yoo jiraatan in such environment is called discrete environment, else it is called continuous environment. A chess game comes under discrete environment as there is a finite number of moves can be performed. Self-drive car is example of continuous environment ta'a jechuudha. Inni biraan immoo single agent versus multi-agent environment jennaani. If only one agent is involved in the environment, agent tokkichi qofa environment keessa involve gaafa godhu ta'e and operating by itself, then such environment is called single agent. However, multiple agent is cooperating in the environment. Environment is multiple agent yookaan hirmaatan ta'e this is called multi-agent jennaani jechuudha. Basic Excel agent design maal agent is equal to architecture plus program jama. Here, a job of AI is to design agent programs that implement agent function mapping precept to actions. AI find way of implement rational agent of consistency. Agent program versus agent functions. Agent programming fi agent function garaagarummaa isaa ilaala jechuudha. Agent program takes current preset as input. Current preset jiru amma jiru as input file. Nothing is available from the environment. Environment irra inni wanti available ta'u jiru jechuudha. Agent function takes entire preset. Kun maal takes the current preset ila agent programming. Agent function entire preset history fudhata. To do this, remember all the precepts hunda yaadachuun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraa maali? Types of agents program.
agent program or inni kun yeroo baay'ee software agent jedhamu jechuudha. Isaan kana maaliif simple reflex agents, model based agent, goal based agent, utility based agent እና learning based agent dha jechuudha. Tokko tokko isaaniitiin ilaala. Simple reflex agent gaaf jennu it works by finding rule whose condition matches the current status as defined by precept and then do actions with that rules. Condition action rule dha jechuudha. These agents select action on the basis of current precept. Waan amma irra jiru irratti hundaa'ee select action qabu. Ignoring based of precept history. Precept history balleessee history darbe ignoring godheen depend maal ta'a? Wanti inni depend ta'a current precept irra depend ta'a. It uses action condition action rule fayyadama jechuudha. The rules are like for if then fakkaata jechuudha. Like because knowledge sometimes cannot be stated explicitly. Work only if the rules nama maal ta'a kadalagu if environment is fully observable yeroo ta'e dalagaa jechuudha. Condition action rule. Examples: automated driving agent. If the car in front brakes and its brake light on, then should notice this in initiate braking. This can be right condition action rule. If car fakkeenyaaf car in front is braking then initiate braking. Kaariin makiinaan gaaf if ka'umsaaf qophaa'eera akka jedhu initiate isaan conditionii hin hubatama jechuudha. Humans also have many such conditions, some which are learned responses and some which are initial reflex such as blinking when something happens to the eye gara ija keenya yoo darbe limsachuu jedhu action simple reflex action jennaan jechuudha. Design structure isaa kana fakkaata. Asis agentiin jira. Condition action rule, sensors, environment yeroo interact isaa jechuudha. Actuator is acting on the environment. Kun akka jiru agentiidha jechuudha. What the world is like now. Already maal fakkaata akka jedhu what actions I should do now. Actioniin irratti amma hojjetu irraa dependidha jechuudha. Inni biraa immoo limitation isaa maali? Simple reflex agentiin tun agent work only if the environment is fully observable. That is, it will work only if the correct decision can be made on the basis of only current percepts. Even little bit of unobservable can cause serious problems. Hanqinni nama simple reflex agentii maali? Yoo inni ka dalaguu danda'u environment is fully observable yoo ta'edha jechuudha. Fully bakka mulutti hundi isaa environmentiin gaaf mul'atedha. Gaaf environment xiqqoon illee mul'achu unobservability ta'e jiraate serious problems uumamaa jechuudha. These are limitations of simple reflex agentii jennaan jechuudha. Inni lammaffaan model based reflex agent. Model based reflex agent. It works by finding rule whose condition match the current situations or state. Condition matches the current station state for the world that is partially observable. Partially observable ka ta'e jechuudha. The agent has to keep track for internal states. Internal state like keep track that depends on perceived history. Sunama aga duratti sindire perceived history irra depend ta'a. Kun garuu depend on perceived history darbe irratti. Reflecting some of the aspects kan hin mul'anne somewhat reflect godhana. Example: driving a car and changing a track. Fakkeenyaaf makiinaa oofaa track jijjiiruu irratti. Require two types of knowledges. In model based agent kun knowledge lama gaafata. How the world evolves independently of the agent. Addunyaan involve haala inni ittiin independently involve agent keessatti involve godhu. Lammaffaan immoo how agent action affects the world. Actioniin agentiin dalagu hagam addunyaa irratti effect akka qabu jechuudha. Regardless of the kind of condition used, it is seldom possible for the agent to determine current state of partially observables. Environment exactly it can do only best guess. Fakkeenyaaf amma partially observable yoo ta'e environment itti aanu beeka maal godha it can only best guess godha jechuudha. Alternative keessa guess godha deema jechuudha. Example: automated taxi may not be able to see around large track that has spot in front.
one is a full about to argument now. Guys, about what may be causing the whole. Guys, good jadi majechu. Structure in isadamu normally say state in jira current state has already involves what may action do. What is the only in like state in jira is past history in jechu has already involves action kenna what may action do agenti action in the condition action rule in jira what actions should do now is a environment waliin interactive godha jechuudha. Inni biraa immoo sadaffaan goal based agentiidha. Knowing something about current state of environment is not always enough to decide what to do. Beekumtiin immoo beekumtiin current state qabnu qoftini environment current state qabnu qoftinu maalidha gahaa miti maaliif decide what to do waan dalaguuf deemu sanii gahaa miti jechuudha. Example, at road junction, tax can turn left, turn right, or go straight on. The correct decision depends on where taxing is trying to get it. Fakkeenyaaf makiinaan tokko daandii adeemu ta'e yoo ta'e gooliin kee kallattii afuriitti dhufuu danda'a. Karaa kallattii afurii kana irratti mirga goramoo bitaa goramoo fuuldura deemu yeroo ta'ani maaltu beekamu qaba gooliin isaa beekama. Eessa dhaqaara makiinaan kun eessa dhaqaara jechuudha. Gooliin isaa beekamu qaba jechuudha. Kanaaf goal based agent jedhaa jechuudha. Goal is another issue to achieve. Isa san beekama. Kallattii an deemsa karaa mirgaatiin jiramoo fuuldurarra jiramoo bitaarra jiranii judgment of rationality or judgment of correctness as keessa jiraata jechuudha. Goal based agent irratti it is goal isa jechuudha. Tikama jechuudha what action should I do now based the goal irratti waan bakka result solution barbaadu san irratti dependii ta'a jechuudha. Kun akkuma jiru ta'ee how the world involving in what action to do and what it will be like if I do actions and isa jedhutu dabalatama jechuudha. Conclusion, goal-based agents is less efficient but more flexible because knowledge that support its decision is represented explicitly and can be modified. Agent different goals and different tasks, searching and planning to other subfields in AI and to find actions here to achieve this goal. Inni biraa immoo utility-based agentii. Goals alone are not enough. Goaliin qofa dirqama beekamu qofni gahaa miti to generate high quality behavior in most environment. High quality behavior is environment jechuuf goaliin qofti gahaa miti jechuudha. Utility based agent. Many actions will get taxed to this destination, thereby achieving goal. But some are kickers, safer, more reliable and cheaper than others. Goalii qofa beekuun illee gahaa miti jedha utility based agent keessatti. Maalidha? Goalii kallattii hedduu alternatiiviin hedduun jiraachuu danda'a. Kickers, savers, more reliable, cheaper than others jiraachuu danda'a jechuudha. Manage sequence and some are better and some are worse. If goals means success. The utility means degree of success. Kallattii amma fakkeenyaaf asii imala yoo deemu karaan lama yoo jiraate utility based in dirqama beekamu qaba jechuudha. Karaa kamtu seefiidha. Kamtu dafee nageessa. Isa jedhu murteessinaa jechuudha. This is called utility based agent jenna. It is the utility of the degree of success, how successful it is. It is said state A has high utilities if state is more preferred than others. Utility is therefore a function that map state onto real number. Degree of success jennaani jechuudha utility based kan. Structure isaa asitti how happy I will be in such state kanarratti utility dabalamaa jechuudha asitti. Environment actuators godhama. State akkuma jiru ta'e how world involves what actions do. Inni shanaffaan learning agents. Learning agent is program. Can it work immediately? No, it needs teachings. Learning agent waan jedhu program barreessina already
sisteema develop or agentii develop gochuu jechuun programming barreechuu. Programming kun eega barreeffameen goo can it work immediately directly dalaga kan jedhu no it is need teachings. Akkuma ilma namaa kan barsiisuu barbaachisaa jechuudha. In AI once agent is done agent we teach it by giving set of examples. Example fakkeenya kennaa jechuudha. Fakkeenya kenninuuf isaan irraa barata or set data set jennaan jechuudha. Afaan artificial intelligence test it by using another set of eega fakkeenyota biraa data setii biraa kennineef booda maal goona testi goona isa biraatiin jechuudha. This is called learning agent. We then say the agent learns. Agent gaafsa baratee jennaan. The learning agent is another for essential component qabna is a learning elements. Learning element responsible for making improvement by learning from the environment. Improvement dandeettii environment irraa barachuu qabaachuu. Inni lammaffaamu performance element for selecting external actions. Responsibility for selecting external action. External action select dandeettii or immoo dirqamummaa external action select gochuu filachuu danda'u jechuudha. Inni immoo itti aanu critics. Critics the learning element takes feedback from critics which describe how well the agent is doing with respect to fixed performance inside. About take feedback from critics which describes critics taking feedback from anything problem generators. This component is responsible for suggesting actions suggesting that will lead to new and informative experiences. Muuxannoo garaagaraatiin akka liidii gochuu danda'anii jechuudha. Asitti critics hin jiru sensors with performance standard taking from critics and feedback learning element kun immoo feedback critics maal godha feedback fudhatame jechuudha. Problem generators learning from element learning godha. Performance element immoo knowledge learning element performance element knowledge fudhata change learning element change godha jechuudha. Actuatory problem generator environment waliin kana fakkaataa chapter 2 chapter 3 irratti wal kennaa galatu hordofaa keessaniif galatoomaa isin jenna.